keenyaaf. Kan inni lubbuu isaan ulaate cubbuu keessa kan inni ittiin nu baase jireenyaaf. Namni garuu jireenya dhiisee maal kadhata? Waan lafarraa kadhata. Akka indaanqoo sana asuma lafa caarra malee ijji keenya fageessee gama waan agarru. Garasitti waan agarru. Asuma jala laalaa oolu. Waaqayyo ija keenya ol duubaa qabu malee. Ameen. Dakilaa. Yeroo baay'ee kadhanni nuti kadhannu kadhata akkanaa yoo ta'e kadhata jireenyaa yoo ta'e dhuguma galma yaadame sana hin geenye. Kadhanni nuti kadhannu kadhata dhugaa yoo ta'e kadhata jireenya kadhachuu yoo ta'e Waaqayyo waan inni nun eebbifneef hin jiru. Nutu kadhata wallaal. Yaaddattu haadha Yaaqoob Yesuus waan ishiin jetteef. Yesuus jetteen ennaa. Ijoolleen koo inni tokko mirga kee inni tokko bitaa keeti. Waama kadhattanuun beektanii jedhe gooftaa Yesuus. Tokko tokko amma soomaaf sagada qabee kan tokko soomaaf sagada qabateeti jilbiifatee maal kadhata beektu gooftaan ulfina keenyatti agarsiisu waan biyya lafaa kana miti ulfina keenyatti agarsiise jedhee kadhata. Tokko immoo Waaqayyo daabboo na nyaachisi daabboo dhabee jedha. Kolkollee Chaayinaan walitti laxxaftee makiinaa Chaayinaa walitti laxxaftee ayyallaa dhaqee caccabu yookaan nadaajii fite karaa dhaabbatu yookaan yoo gommaan dho'e karaa dhaabbatu Waaqatti boo'a. Kanaaf Waaqatti boo'in kana seexanuu sii kennaa si garra. Kun harka seexanaa uumuuti. Harka Waaqaa miti. Harka Waaqa isa lafaaf samii uume harka isa guddaa kanaa dhiisitoo seexanni inni kubeyyuu sii kenna isa kana. Innumti kubeyyuu seexanni inni kubaaniyyuu. Sii galee kadhata jechuun jireenya kadhachuudha malee birrii kadhachuu miti. Birrii kadhachuu miti. Garatu ani abbaa wal fuusisee hin beeku abbaa saddeeta isaas deemee hin beeku ani macaafa irraan dubbifne jechuun jecha mannake. Gaaf tokko maanguddootatu adurreen akka adurree fuusisuudhaaf jedhaniiti adurree bira dhaqanii jaarsummaa. Gaafa jaarsummaa dhaqanii adurreen teessee buna danfifteedhan. Abbaa an akkamitti akka ta'e hin beeku. Nan dhageessu. Achi adurreen cawaadhuma taateetuma buna danfifteedhani. Gidduu sana keessaa maanguddoo sana keessaa tokko akkamatti adurreen cawaa taateetuma buna danfifteedhe gaaffitti ta'e. Dhumarra galan. Gaafa lammaffaa maanguddichi baay'ee dongolanyaa wayii ta'uu hunditu meestii cawaa ta'uu ishii kana nan laalaa tarii waan amala ishii kana dhiifteetti ilaatadhe hantuuta qabee boorsaa kaayatee dhaqe. Yeroodhuma ishii dhuftee siinii duuba teessee siiniin dhiqxee akkana jabanaa buqqee teessee waa jechuu qabdu hantuuta gadhiise. Hantuuta gadhiise gaafa hantuunni luf jettee qajeeltu adurree siinirra utaaltee duuba duuba. Achumarraani jaarsa galate. Lakkaa cawummaan kee amma amala kee argattutti amma waan amala kee argattutti jedheen. Lakkaa cawummaan kee amma waan amala kee argattutti jedheen. Nuti amma kan boonyee sa'aatii 24 kadhannu hamma Waaqayyo birrii nuu kennutti. Gaafa Waaqayyo birrii nuu kenne karaa sana hin baanu. Maa wal sobna amma dhugaa Waaqayyo maa wal sobna. Anama gisee tokko gaafinnaa kaa'ane akkana jedhu. Waaqumti naa eebbisu malee moo arrakkataa biran darbu numan badhaas dhugaadha Waaqayyo naa eebbisu malee. Ani sitti moo an umurii koo kana keessatti ana isin garra umurii koo kana keessatti waan baay'ee argee. Nama Waaqayyo karaa koo gargaaree anumti wallaalan kun anumti dadhabaan kun boo'ee kadhadheefi Waaqayyo hojii gurguddaa kenneef amma waggaa konkolaataa qabatee karaatti natti dhufu. Kilaaskii naan godhu jedhee na dubbisuu miti. Kilaaskuma naa godhee na biran darbu. Akka nama na nagaree narraa goree darbaabbe. Nama baay'een beekan asuma as Itoophiyaa keessa kan jira warra biyya bakkee dhiisa. Warra biyya bakkee neetwoorkiinis rakkisuu danda'a. Bilbilli koos baduu danda'a sun rakkinan qabu warra biyya bakkee. Warra Itoophiyaa keessaa isinitti himu. Waaqayyo karuma nama dadhabaa karuma nama cubbamaa kana namoota gargaaree konkolaataa bitatan nan beeka. Har'a konkolaataa bitatan nan beeka. Garuu anamma eessa jirta faadhanii guyyaa tokko kaardii birii 50 guutanii hin beekan. Gooftaa galataa argatu
Ana singarra mammarraatti jireenya dashaa jedhetu man jiraataa dhugaa waaqayyooti. Mana koo dhuftan qabeenyi koo inni guddaan macaaf. Ameen. Qabeenyi fufaan lakkaa'utu tokkoffaa irratti macaaf. Ameen. Ambirri argannaan konkolaataa bituutti hin fiigu, macaafa bituutti hin fiigu. Sammuu koo yoon sooromsee nama sooromsuu danda'a sila ta'e. Waan hin karadhu beekaan yeroo qabu, waan hin karadhu beeku. An jilbiifadhee birris kadhachuu isaan soomaaf sagada kanan qabadhus birrii argachuu miti. Jireenya argachuuf. Namas kanan barsiisu birrii argattaa miti. Jireenya argatta. Yoo karaan jireenyaa sii gale birriin salphaadha karaan birrii. Karaa birrii argattu waan sadii sitti hima. Dhumarra. Waaqa na gargaaru waan sadii sitti hima. Amma garuu akkamitti akka kadhattu waan sadii sitti hima. Tokko jireenya kadhata. Lammaffaa immoo waan ati kadhattu sitti hima. Kadhata gaafa kadhatu. Yaa Waaqayyo fayyaa naa kennii jedhi kadhatu. Namni keenya kan ofirratti hin beekne amma ammaatti kan ofirratti nagarre maal ni beektu fayyaa. Ati koo fayyaa waan qabduuf koo Waaqayyoon galateeffachuu sitti ijji kee fayyaadha bara. Gurri kee nagaa bara. Miilli kee socho'ame harki koo laamu akkana hoggaa kunumtuu dinqiidha. Otoo harki koo akkana kittir jedhee asii maalan godhaa. Maashaaleen koo akkanatti dacha Waaqayyoon na gargaara yaa galata keen jedhaani ganama riiba yaa galata kee fayyaan bulee moo'itanas hin jira. Fayyaa koo Waaqayyoon galateeffadha. Isinitti immoo 2014 ji'a 12ffaa keessa hospitaala deddeebi'aa ture. Tajaajilaa waan ta'e isin mana dhukkuba sibiila miti ani nama Gabreelis miti. Hospitaalaan deddeebi'a beektu. Na dhukkubee hospitaala deddeebi'aa. Birriin gidduutti na harkaa dhumnaaniin waldaa kiristaanatti gargaarsa barreeffadhee na gargaaraa birrii baay'ee na gaafateen jedha. Birrii 300 ol fixeera nama ammaatti. Haga bara 2015 kanaatti jechaadha. Achii kee otoo hin deddeebi'u gaaf tokko 2014 ji'a 12ffaa keessa dooktorii labsii wayii naan jedhe. Toloo kaaltaa akkam kitimoota illee naan jedhe. Silaa foon kun rakkisaadha mitiire. Otoon konkolaataa keessa taa'ee gara manaa garuu sagaleen namicha achiin duuta naan jedhe gurra kooraan natti gochuu qaba. Nan du'aa dheeyyaa adda agal. Dhuguma wanti isaan natti himan milikkitoonni isaan natti himan hunduu natti dhagahamaa jira. Dhuguma fakkaatu gootiin jedhe. Mana gale. Gaafa cheekaappii koo gaafa lammaffaa hoggaan naqu parsantaa isaa 15 dabaleeraa naan jedhe abbaan kiyya bate fufa. Bakka otoo waanan dhagee otoo waan Waaqayyoon naan jedhe otoo bira hin geenan du'aa hin jedhe. Nan yaadde humnaa oli yaadde. Achumaan gaaf tokko Waaqayyoo dubartii wayii naa erge. Achumaan akkana naan jedhe. Yeegizaabeer ሰው አትሞትም ገና ትቀጥላለህ naan jedhe. Ameen. Alachumaan raana gaafa sanaa kaaseen labsiisee kan labsee nan dhiise hin dhaggeeffanne Waaqayyoon akkana jedhe. Yaa Waaqayyoon jedhe. Akkasii hojjedhuuf carraa naa kenni ta'oo ta'e. Waan biraa midhaan kanan kara dhigaa carraa naa kenni jedhe. Carraan hojii kee hojjedhu carraa naa kenni jedhe. Umurii koo kanaan dura darbe harka caalaa kan koon hojjedhe. Amma garuu harka caalaa kan keen hojjedhaan jedhe. Natti isaa tolu natti isaa badu. Haanaa guutu haanatti irratti. Hankeen hojjedhaa carraa jiraachuu naa kenni fayyaa naa kenni jedhe. Asiin garramoo yeroo sana miilli kee hin qitaa hin duutaa kanan ta'uu taana minaamina naan jedhani hamma irraatti lukuma kootiin hin lafatuma kunoo 2015 fixee 2016 seenee. Seexanni 2014 ji'a 12ffaa keessa barreen gaddaa 2014 akkana naan jedhe. 2015 ji'a 12ffaa keessa immoo bara namoo konkolaataa na rukutu. Lukuma na dhukkubu sana. Irra deemee konkolaataa na rukutu. Isuma. Sa'aatii jaha jechuun 20 irratti kan konkolaataa na rukute amma halkan keessa sa'aatii 2tti dhiigniin cobaa akka bishaanii. Namni hundi na eera. Ani carraa Waaqayyoon karadhe sana eegaa silan jiruuf waa tokko hin taane. Lafeen koos hin cabne, maa koos hin taane, maaliif hin kana isinii kaasa? Carraa fayyaa koo jiraadhee wangeela lallabaytee isaan karadhe naa dhagaye Waaqayyo. Ameen. Ameen. Waaqayyo jalqabuma gaafan kadhadhu yeroo hunda kadhata lama kadhadhaan. Yeroo hunda gaafa kadhadhu kadhata lama kadhadhu. Tokko yaa Waaqa dodhaa galgala koo hin balleessiniin jedha. Lama yeroo hundumaa jaamee akkan dhaloota hin jaamsine hubannaa naa kennii jedha. An kadhabicha Waaqayyoon kadhadhu. An birrii naa kenni
Makiinaa naa kenni. Maal naa kenni jedhee waaqa caqacaqee hin beeku. Cinqii isaas hin barbaadu. Waaqa caqacaquus hin barbaadu. Innuu yeroo naa kennu isa barbaachisutti naa kenna. Yeroo nani baachuu danda'utti. Yeroo nani waan sana baachuu danda'utti akka naa kennu amanaa. Tokkoffaa jireenya kadhanna. Lammaffaa fayyaa kadhanna. Lafa kanarra amma jirutti han namoota gungumsiisu fayyaa dhabuudha waan ta'eef. Fayyaa kadhadhu Waaqayyo. Yaa Waaqa fayyaa naa kenni. Fayyaa sii kenneef immoo waan biraatti hin hojjetin. Hojii Waaqa watti hojjetu. Waaqayyoon itti galateeffadhu yaa Waaqa galata keedhaani. Namni kootoo biddeen nyaatee bulu waa'ee boru asii liqeeffata. Hanqifxataa wiixatattas liqeeffata. Har'a nyaate har'a uffate kan boruu immoo liqeeffata. Siqiqii boru maal si galche waa'ee boru? Icciitti achi keessa jira boru. Waan inni baatee rifamaatti beeku. Waan inni qabatee rifamaatti beeku. Waa'ee boruu liqeeffatiin fayyaa irra sii kenne miti galata keenyarra fayyaa gootu. Bakka. Thank you. Waaqayyoon galateeffadha. Fayyaa keessan ta'uudhaaf Waaqayyoon kadhadha. Seexanni yeroo hundumaa fayyaa keessa waati qabeenya dhabde. Qabeenya dhabdee oo fayyaa dhabde Waaqa irratti gungumte. Seexanni immoo karaatti Waaqa irratti gunguman nama barbaachisa waan ta'eef. Kanaaf fayyaa kee Waaqayyoon kadhadha. Fayyaa naa kenneetiin. Hoo fayyaa qabaatte hojjettee nyaattaabbe. Ammas warri biyya bakkee jirtan kun dhiifama naa godha. Otoo dhukkubsattanii amma namni isin gacharii isin hojjechiisaa jira Yesuus. Isin hojjechiisu bar. Galaanurraa dhukkubsataan barbaadu namni qabu. Waan fayyaa taateef namni birrii sii kennee hojii hojjeta. Humna kee gurgurtee hojjetaadha. Humna kee bitataadha namni birriidhaan. Kana immoo eenyutu sii kenne Waaqayyo sii kenne. Fayyaa waan sii kenneef namni humna kee maallaqaan bitattee jiraataadha. Kana sirriitti Waaqayyoon galateeffadhu. Fayyaa qabaachuu keeti. Yaa Waaqa fayyaa naa kennitu. Waan birrii gaafa argatte birrii waan nabdeef waan birriin xiqqoo ishii wanni ta'e jetteen boo'icha imimmaan goggogaan boo'i. Galata kee argattus dhabdus fayyaa ta'uu kee Waaqa galateeffadhu. Yeroo kam gaafa ati Waaqayyoon galateeffataa deemte gaafa ati fayyaa keeti fayyaa waan sii kenne Waaqayyoon galateeffattu nama kana fayyaa kennee erga Waaqayyo na galateeffate yoon qabeenya kenni immoo mamna galateeffataadha gooftan immoo. Mee waa isinitti kadhattanii dadhabdanii soomtanii kadhattanii yaa Waaqa na sooromsettanii dadhabdan baay'een keessan namoota amma as jala kan jirtanis asirra kan jirtanis baay'een keessan qabeenya barbaadu. Ni kaan mana ijaarrachuu barbaada, ni kaan konkolaataa bitachuu barbaada, ni kaan immoo qabeenyaan beekamuu barbaada, bineelda immoo maal sana ta'uu barbaada, inni kaan immoo xiyyaara huyuu barbaada. Waan meeqa barbaadu sinam? Waan bira hin geenyes waan bira geessanis inuma kadhattu mini. Waan bira hin geenyes waan bira geessanis inuma kadhattu. Hundumaa kadhattu mini. Hawaasinitti amma immoo galateeffadha. Isa kadhata dhiisata yaa galata keedhaani. Mee galateeffadha. Waan kadhataan dhiibdee dadhabde mee amma immoo galateeffadhu galataan dhiibi. Galateeffadhu fayyaadhuma ta'uu keeti yaa fayyaa naa kennitu. Harki koo fayyaadha, ijji koo fayyaa, gurri koo fayyaa, afaan koo fayyaa ni dubbata, nan nagaa sammuun koo fayyaadha yaa galata keeti waa galateeffadhu. Gaafa sana immoo akkamitti akka Waaqoo si gargaaru akka. Asinitti immoo yeroo tokko gara jamoo kanatti dubartii tokko jala suuqina shagan. Dubartittiin kiristaanaa gaaf tokko dubbadheera mana kanatti haa ta'u mana wayitti haa ta'u dubbadheera. Suuqina shagamee achumarraan galateeffannaan waame. Namni suuqin cufamee galateeffataa jara keenya galateeffannaadhaan. Achumarraan maali lallabnee kadhanneeti maal galateeffattaa annaani? Hamma irraatti Waaqayyo hojii guddaa naa kennee Waaqayyoon galateeffadheen beeku warra waan suuqin koo cufeeffan Waaqayyo. Suuqin koo cufamee taashii maal jedhamu suuqirraa? Saamsamee radhee jira suuqirratti. Ajoorraani Waaqayyoon galateeffachuu barbaadeet. Takkaa waan akkanaa waan dhaga'ee hin beekneef sammuu kootii hollatti ta'e. Shuma qubna garaa sammuu kootii hollatti ta'e dhaga'ee hin beeku waan akkana. Namni waan ashagame irratti hin qabata malee yeroo galateeffatu argee beeku. Ajoorraani hin danne waan dinqiidha jedhe namni hundumtuu hin garramamu. Dhumarraa osoo nuti sagantaa xumurree osoo nuti buna dhugaa jirru dhufanii balbala guddaa rukutan. Yennaan tasaastennee ashagnawu ከዚህ በኋላ እሽጉ ተነስተዋል ይላል። ባታነሱም ብታነሱም ለእኔ አይገርመኝም እኔ እግዚአብሔርን አመስግኛለሁ ትኒት ካተንስ ካሱ ባተንስ አንድን ቂቆ ምተን ዋቀዮን ገለቴፈቴ ይላል።
Agartanii Ameen. waan cufaa irratti gaafa Waaqayyoon galateeffattu Waaqayyo cufaa deemu otoo hin taane banaa deema. Cufaan deemu banaa deema. Ameen. Kanaaf fayyaa keessaniif gaafa kadhattan gaafa fayyaa kee kadhattu fayyaa taanaan ati fayyaa taanaan hojjettee nyaatta. Macaafni hojjedhu nyaata. Hojiin abaarsa miti baay'ee. Hojiin abaarsa miti. Amaatii kana fiigicha kanatu abaarsate malee hojiin abaarsa miti. Waaqayyo gaafa Addaam yoo ani uume yoo akkana deemu jannata keessa biqiltuu kana kunuunsa too nyaadhaa jedhe. Hojiin abaarsa kunuunsa too hojjedhaa jedhe. Hojiin abaarsan hin dhumne. Abaarsan dafquutu dhufe. Qoree cabbatuu baattanuu kana oliif gadi fiiguu kana dhufe malee hojiin abaarsa fideen dhumne. Hojii hojjette Waaqayyo fayyaa sii kenninaan Waaqayyo waa jireenya sii kennan lafa kanarratti fayyaa argannaan waa'een jireenyaa sii galee taanaan waan kaan hojjettee itti dhuftu konkolaataa hojjettee itti dhuftu. Maaliif jeeta waan lafarraa maaliif tuffattee waan lafarraa nu barbaachisu akkanaan hin jenne deebiin qaba kanarratti. Ilaa waan lafarraa hojjettee argata hattuu nuun argattis namni xonqaayin iyyuu makiinaa akkam akkamii of dibbee. Hattuun acha barbaadin nama meeqa lubbuu namaa gurgurtee makiinaa akkam akkamii ofti mana akkam akkamiitti gala. Sana warri lafarraayyuu qabu. Konkolaataa warri lafarraayyuu qabu. Mana babbareedaa warri lafarraayyuu qabu. Mi'aan gaaffii isin gaafadha. Ishii Waaqayyo sii kenne fooqii. Fooqii abbaa G+3 jedhi maalis jedhi